Waalaikum salam. Akkam nagaa. Nagaani. Naimadhaa? Silkiin kun keenyuti? Silkiin gaa falmattuuti. Maal taatire? Lakki uumaan taane geelee dante gaa cabsaa namni nuti seene nutti hin dhuftu jenneetuma sii dawwalle. Haay, maashaallah. Itti himaa jettee? Cabsaa seenanii? Eh. Duuba cabsaana dhufuu qabanii alaatti kennanii eessatti dhaqan? Duuba mana ishiitti seenan gaa warra manatti. Walla maashaallah duuba akkamiin soddaan ka gabbara qabu? Sangaa walumaan laalla. Haayee bareedaa daree. Bareedaa daree ni kennina. Saniifuu gaa itti himaa jettee tanaaf sitti himne. Intalti sanuma warra alaati warruma alaati fuudha. Itti himaa jettee gaa tanaaf sitti himne kam jette. Haayee gaasi ni kennina. Ka cabsaa seenisan eenyu doonu samirraayi. Naima. Hello. Salaam alaikum. Waalaikum salam. Akkami? Nagaami. Hai alhamdulillah. Siifan isaa? Siifani miti jannaa rakka. Haa janna. Akkami? Nagaa qabda? Fayyaa nagaa ta'o. Fayyaadha wallah alhamdulillah. Fayyaa baraatis akkuma keetee kanatti hin qaamanaa dhufe baaragee. Haay. Haruusa godhu moota? Haruusa godhuudhaaf narratti dawwalanii warra. Akkuma ammoo ta'a kanaaf nutatti narratti dawwalan. Beekaa akkana gochuu jirtanii gaddisa. Guutuudha. An dhugaa humseen egiseen dhufumanni guutuudha. La biraan kee kana halanii isaanii naqeetiin jira. Biraan kee miti. La. Jama hojjannaa miti nuti. La. Walumatti waan akkana eegaluun dhabdu malee. La hin eegalle abadan hin eegalle isheen. Haay duuba gaa. Biraan kee dhageetiin bari. Jaarsa kiyya hundi isa biraan kee si godhu jiran nan jedhe aboo biraan kee miti dhaabbadhu micoota je takka na bira jira silkiitti kanneen hoon dhugubam wanni tun dhugaadha giseen jeen isitti wallahi jenni kakatan ga. Duuba deemmoo mana gartee gisee dhuftu cabsaa jantan. Harkee manatti hayyona waa akka tattaafanan harka haa isin naanne akkanaafuun taa'uure. Akkam. Waan heerumtuu dhugaan seene. Lakki ammallee beekaan muudii nu qabatti malee heerumuun deemti waan. Muudii. Jammaata si wali qabattee yoon qaamaati isaa bultee muudii nu qabatte. Laa muudii qabatti jeetinin. Isin kilaasii keessa teessee akkanatti shishaa bulgooti. Haa. Wantoota kana kana qaccaa faggattee teessi yaa miti jawwaayi. Abbaa Hamzaa fa'aa hundaa ol bee warra mana isii jala. Nama gurguddaa moo? Asirratti dhugaase abbaa Hamzaa gaafadheetiin dhugaase. Hayi. Duuba yoom dhufan jarri yoomitti dhufan jira? Jarri gaa'eeta dhufe hayi hin beektu nama san gaa'isiin gurbaa san. Waan beeku natti hin himtu na dhoositi. Wallaa anillee dilas gaanatti hin himtu. Karaa wallaggaa kanaa isaan abbitti. Hayi. Warra shaneetti hirmte amman tan shanee fitte isitti jira. Kanuu ishaneet dheeyte. Shanee ni jaalatti duraanu. Rabbi ayiruu fi rabbi na dhugaa godhuu fi garuu biraankii nu godhuun hin barbaachisu waan akkanaatiin. Ni gammannaaf oo heerumtellee ni gammannaaf. Lakki amma isiin geeleetii yaatti naa dawwalaa jetteeti. Sirra dawwalee mana jirta mana jirta. Anillee wallaa manuman jiraa. Haya. Ammaan ala gabbayeetu alaa dhufe. Akkuma oseen intiligoonni iyyinaani. Hayyee. Lafa kaasee safalmattummaa taate sa'a sanaan dawwalti jedhanu osoo hin rafiniin bulee jee sababa saniitiin haga sa'a sanaa dhagee malee namni ni beektaa namni maatii rafa. Guyyaan rafa gahaa egaa booduma kaakoo akka shunkurtuu jechirra. Hayyee rakkoon qabu dhugaadhaa garuu. Dhugaadhee waati dhugaateetu. Haa isi kannaa haa isi dubbattuuti. Ittiin kannaa dubbisi hodho. Hayyee. Hello. Hello. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaani?
Hayyaadha nami. Fayyaadha maal geelee biraankiin akkanaa ture suran naqeetii jira. Yoo namni ijoollee biraan kameessan biraan kamanii ibsuu qabamoo Haati nama sobdaa waan akkanaa kana sirraa namani yoo beekaa akka muutiin qabataa jirta. takkaa sobeen hin beekaa? Gara haraan na sobdeen beektu gaa'e. Bakka biraa Yaada kanallee waan qabdu natti fakkaatu beekaa tanaa fi fudhatamuu dide. kalaasa tommuun nama keessa tokkoffaa jalqaba si godhee hiriyaa xiyyaa nama itti dawwalaatti maanjoo biraan keessatuma daan bakka ana laafessa jechuudha. Duubaree ati waa'ee kanarraa quba qabduree waan kanallee irraa quba qabullee fakkaattu. Maal waan jaalala gurgureenis barna kana maan jaaladhaan jaalatamaa jechuudha yaadamaa akkamitti na yaaddisa. Dubuu kaayee kan kee qabsoo galmaan ga'u yoo galmaan keessa heerumte. Waadaa akkasiin seennere. Hin seenne. Egaa qabsoo wayii heeruma jecha dhaabattee haratti. Mungkin jaarsi beektaa haaddi jira kan qabsoo irraa si dhaabuu jira. Rakkoon qabu qabsaan qofa qabsoon qofaan nageenya. Bareeddadee warri wallaggaa qabsoo irraa illee nama daawwee gara wallaggaa ol baate. Shaanii xiyyan heerume rakkoon godhin kana laayikuma qolfa godhuun dadhabee mana. Akka ajaa'ibaatti gaa. Ammaan tana gaa yoomi sargi. Sargiin gaamma galgalaan haaldannaa. Sargi ta'an gaa sirriitti itti qophoonnee amma gaachuun jalqaba irratti ammas tuman dubbisereessuu jennaan akkasitti amanuu diddee beeyte. Warratti himame. Amma booda dawwaluuf deema. Wallaahi. Rakkoon qabure. Dukkaan fila. Warratti manan jira laa. Manan jira warratti dirqama gaa warra dubbisu. Egaa dirqama akkamitti warra dubbisne fila. Warra isaanii dubbisuu qaba beekasi dubbisuu osoo hin ta'in. Dirqama jechuun beekamaadha. Namni summaa salaatii haa bahu. Warra dawwalaati. Bultii gad dhaabbattuu irraa gammaddu rabbisi haa godhu tasuma keessa milkooytee tasuma keessaa biyya kana keessaa illee itti wajjin baatu. Aamin. Rabbisi haa godhu bakka gammaddee nullee si gammaddee jira. Waa inni hoo bin jennee bara dhufu. Nin dhufa. Duuba du'aa itti to'atee argaa nama bakka du'aa sangaa erga wanti dabartee du'aa sangoota malee uffitee sumaachuma dhaabattee suma du'aa naggoota. Laa dura yoo ta'e mana wanta harka deettee namatti himte. Waan kana baga gammaddee waan akkana wanta gammachuuf hin tawaatu si haa godhu jaanii bire. Amma gaa waan dingata. Du'aayin tun akkamii siin ta'in asan du'aayee ajaa'ibaatti si godhu. Du'aayin abiroo dhuftee naagootiin sirraa fedha malee gaa amma. Dhufeetiin si godha sargii akka ajaa'ibaatti keelee. Yaadin. Maashi siin galatoofadhaa. Sa'a meeqa dhufta? Saamee kan jammaram. Ani rafne garuu edda akkattiin bulee keessummaan na bira bulee. Ammaan tanaan keessummaa geggeessee ol deebi'ee. Amma nu maalaal akkatti jechuu ol seene. Silkiin iyyiti. Duuba amma qaxaraa narraa isaan dhufa jechuudha. Laa galgala ni dhufaree galgalumaa nyaata. Hayyeen ta'a. Hayyee inshaallah. Siifin dawwalaa. Okay. Kanaafuu har'a guyyaa irraa biraankii taatee jirtaa? Wallaahi falmattu. Numa dide wallaahi wabillahi. Wallaahi numa dide. Biraankii rajaa numa dide wallaahi namanne. Laale kinfamuu diddee jirti. Akka nama amansiisna gaa nuti shaneen akkatti nama amansiisnaan sin jee kanaaf. Wallaahi jannaallee kijibbee moo. Jannallee biraankii godhee fidee mul'ata akkasii biraankii godhee fidee nama afur bakkatti waliin gee. Nama kana hundamoo. Isin finne nuti miilan nu fidde. Ati isin finne beekaa sira laata. Wayyaa rabbiisaa. Wallaahi alqaataraa qabaachuu baadde. Ammaan duba jeetti lol qabdee garuu laala akkasii bulee fin jechuu osoo hin rafin. Ammaan tana keessumaa eeggeessee ol deebi'ee. Maaluma himte ammaan tana dhugaan affadhe wallaahi dhugaan nagasaruu didde. Sagalee jannallee ni dhaggeeffattaa seetuuf dhaggeeffattaa. Baraaboo. Taphatti siiftaa ka'ee jira wallaahi siiftaa ka'ee jira garuu kana booda walama nuun hin jiru. Maalish amma galiirra fi. Hayyee.
Arusa kiyya raabtu si hubadheetiin jiraa jira keessatti jagaatira. Arusa galgalaan dhumasin hin jenne sila akkanatti na arusa kan keessa daalachadhee dhaabbaddaa qaatara. Mul'ata nama qamaa waliin biraa deemee ammuma deebisee akkas godhee. Woy miskiina bakka rabbisi jaara jeeni isaanii fuudhee. Bakka deemee rafee amma sitti haa tolu baay'ee baay'ee. Ayyee baay'ee.